الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إرجما ربي ما فعرف ماما إرجما ربي قرتني تنين كبجما كقرتني تنين ربي في مؤمن توتهن دبرت كبجاك أبو قرتني إرجما ربي صلى الله عليه وسلم تكيسو داف قرتني حال إسا حال إرجما ربي قرتني كبجاك أبو ergamaa rabbii kunoo kana jedhanii haala xiqqeenya waan hin fakkaanne gartanii ergamaa rabbii irratti hojjetu jiran jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya ergamaa rabbii kabajamaadha. Ka gartanii musliimoonni hundi maleektonni hundi gartanii isaaf kabajaa qaban jechuudha. Anas ibn Nadir radiyallahu anhu guyyaa gartanii lola Uhud keessatti jechuudha. Oduu takka dhagaye jechuudha. Oduu maal jettu ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam gartaniitiin ajjeefame wanni jedhamu tokko haasuni gartaniitiin jidduu sahaabota keessa faffaca'e jechuudha. Anas ibn Nadir radiyallahu anhu gaafii gartanii ummata sahaabota gaafatee maaf tetteettu jennaan achumarraa sahabotaaf gartanii sahabonni Anas ibn Nadiriidhaaf himan jechuu waa'ee gartaniitiin ergama rabbii sallallahu alayhi wasallam keessa jiran jechuudha. Sanirraa qabe Anas ibn Nadirii gartaniitiin maal murteeffate eega ergamaa rabbiiti jiraachuu hin barbaadu ka jedhu murteeffate jechuudha. Gartee Anas ibn Nadirii radiyallahu anhu achirraa ka'eetiin kaayoo garteetiin ergamaa rabbii eega ergamaa rabbii deemanii hin jiraadhu kan jedhu murteeffate jechuudha. Murtii murteeffate seenaa gaggabaabsineetumarraa dubbanna akkasitti ergamaa rabbii jaalala ergamaa rabbiitiif qabuuf jecha lubbuu fi akkasii wareegame bakka gartaniitiin 80 way kan jedhamu gartee akkasitti dirameetiin ergamaa rabbiitiif akkasii lubbuu fi baase jechuudha. Gartanii har'aan tana mootiin Faransaa gartanii ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam sababbii gartaniitiin ergamaa rabbii tuqamuutiif muslimoota gartanii muslima achi keessa jiru maaf ergamaa rabbii tuqama nama gartanii ergamaa rabbii gartee eeybesirratti gartaniitiin nama gartanii gocha gartee ergamaa rabbii maaf ergamaa rabbii xiqqaate kan jedhu irratti warroota ergamaa rabbii xiqqeessan irratti gartaniitiin warrootni silaa ergamaa rabbii xiqqeessaniitiin jedhame haala gaariin dubbatamanii warri ergamaa rabbiitiif gartanii lubbuu fi wareegeetiin jedhe shoror keessa jedhanii muslimootatti gartaniitiin maqaa baasan jechuu. Muslimni biyya kamuu keessa muslimoonni jiruu duniyaa addunyaa kanarra jiran hundi akka nama gartaniitiin lubbuu ufiitiin gartanii dheeffachuu jiran jechuu. Sababbiin isaanii rabbi jaalachuu fi gartaniitiin ergamaa rabbii jaalachuutiif shoror keessaa ta'anii biyya san keessatti akka nama bakka birootii dhufanitti ergamaa rabbii jaalachuudhaaf amantii kana qabachuudhaaf akka nama dhaloota biyya saniin ta'in itti ilaalamu jechuudha. Muslimni bakka kamittuu nama kamiyyuu maxxanfatee wajjin jiraatu jechuudha. Kanaafuu islaamni bakka jirutti ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam tuqamuu hin fedhu jechuudha. Har'aan tana mootiin Faransaa ka sammuun isaa gartaniitiin haqarraa fagaattuu taate haqarraa baatuu taate har'aan tana waan fedhe jedhu jira jechuudha. Kanaafuu islaamni bakka jirutti ergamaa rabbiitiif diin islaamiif dhaabbachuudha qaba jechuudha. Diin islaamaatiif dhaabbachuudha qaba. Nuti gartanii waan diinii fi ergamaa rabbii tuqameen gartaniitiin lubbuu teenya gartanii ergamaa rabbiitiif diin irraan caalchifannu jechuudha. Mootiin kun har'a gartaniitiin wama itti fakkaateetiin jedhe diinii islaamaa irratti wama fakkaate diinii islaamaatiin jedhu jira jechuudha. Kanaafuu uummanni islaamaa hundi bakka jiru kaka'ee wal jajjabeessee nama diinii keenya dura dhaabbachuudha qabna jechuudha. Lubbuun gartanii lubbuun teenya lubbuu sahaabotaa hin geettu jechuudha. Gartaniitiin rabbiin isaanirraa haa jaallatu lubbuu sahaabotaa hin geettu. Lubbuma san qaban nutis qabna jechuudha. Gartaniitiin kullu nafsin dhaa'iqatul mawt kan jedhu jechuudha deebisaan
jaalannuu jibbinuu lubbuun teenya gartanii jiruu duniyaa tanarraa deemuuf deemti jechuudha. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نمني غرتني تنين ربي في إرجما إسا أجج إسا قولي تنين جده غرتني ملكي قدة ساجرة أنني قدة ساجرة كبجا قدة ساجرة جتشو نمني غرتني ربي في إرجما ربي درة دابته تنين جده سلبنا تكينيا غرتني أكنا جده نتو ساجرة جتشو mee obboleeyyan kiyya ka islaamaa diinii keenna gartaniitiin ka irraa fanne kanatti haa deebinuu diin islaamaa qabannu kabajaa diinii keenna haa beeysifannu muslimni bakka jirutti tokko ta'uudha qaba afaan tokko ta'uudha qaba diinii keennaaf irree taanee gartanii nama waan dandeettii qabuun ka beekumsa akka beekumsatti ka dandeettii biroollee qabu akka dandeettii qabutti gartanii diinii keenna bira dhaabbachuudha qabna jechuu kabajaa diinii keenna eenyummaanuu diinii keenyarra kabajaa fuudhuu hin danda'u abbatu gartaniitiin diinitti kabajaa gartanii taasifata diinii keenya qaama qalbiidhaan bira dhaabbachuu qabna kanarratti gartaniitiin dhaamsiniin ani dhaammachuu barbaadu mootii gartaniitiin turkii Erdogan bira dhaabbachuudha qabna jechuu bira dhaabbannee irree walii taanee tokko taanee afaan tokko taanee gartaniitiin waan diinii keenyatti deemaa hunda irraa deebisuudha qabna jechuu kabajaan gartaniitiin ummanni yahudaa kabajaa jedhaniitiin fudhatan uffata gartanii dura gartanii koomee ga'u koomerraa fuudhanii jilbat deebisanii jilbarraa fuudhanii handhuurat deebisanii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun gubbarraa immoo gartanii gaffidaniitiin handhuuran gaanii jiran jechuudha waan gartanii diinii keenyarraa nu shaagalaa waan diinii keenyarraa gartaniitiin uf duuba nu deebisa ilmaan keenyarraan tana gartanii yahudatti hidhachuu jiran jechuudha ilmaan keenyaaf nutis diinii keenya gartanii qur'aanaaf hadiisa irraa fagaannetti haa deebinu haa qabannu tokko ta'uudha qabna jechuudha diinii islaamaa irratti akkaan tokko ta'uudha qabna wallahi ergama rabbii tuqameetiin wannummaan nuti jiruu duniyaa tanarra jiraannuuf takka hin jirtu jechuudha duuti gartaniitiin rabbiin kalee deebisaa nuu kennee jira cuftummaan lubbuutu gartaniitiin du'aadhaan dhamuudhaaf teessi kan rabbiin jedheetiin jedhe du'ateena kayoo namni deemu du'u kamana keessatti du'u jenneetiin diinii keenyaaf ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam dhabuudhaan qabnu gartaniitiin Abaa Bakr Siddiq radiyallahu anhu gartaniitiin maaliif gartaniitiin bufa iddameetiin jedhe gartaniitiin jaalala ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam jaalala isaaniitiif jechuudha jaalala ergama rabbii lubbuu teenya hundarra caalchifachuudha qabna ka gartanii sahaabonni isaaf jecha lubbuu ofii baasan jechuudha obboleeyyan keenya bakkuma jirrutti gartanii mootii gartanii haqarraa bayaa ta'e mootii haqarraa fagaataa ta'e mootii gartaniitiin sammuun isaa aqliin isaa qalbiin isaa waan gaarii yaanne kana dura dhaabbannee gartaniitiin diinii keenyaaf gaachina ta'uudha qabna jechuudha gartanii qabeenyi isaa diinagdee isaanii gartanii akkuma beesifamutti jiru kanatti jechuudha qabeenya isaanii ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam irra nuun caalu jechuudha meeshaa isaanii har'aan tanaa xiqqaatanii jiran jechuudha meeshaa isaanii gubuu facaasuu caccabsuu kanatu gartaniitiin har'aan tana ummanni islaamaa wallahi diinii fi ergama rabbii irra wanni nuu caalu hin jiru jedhanii meeshaa isaanii facaasuu jiran jechuudha gartaniitiin ummanni islaamaa bakkuma jirutti diinii keenya haa qabannu tokko haa taanu tokkoon afaan takkan dura dhaabbachuudha qabna gartanii qabsoo takkan dura dhaabbachuudha qabna diinii keenyaaf gahee gartaniitiin bahuudha qabna jedha inshallah akkasitti jajjabaadhaa warreen gartanii asirran affeertaniitiin jettanis jazaakallahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh